ماشي. أنا أبي هم منابا نرجيتوري ماشي. والله كما دوغاسي تما غويا سدينا دو في منابا نميچو هالكان غويا سدي أرجي دراني يرو دكتور أبي كان يادد وكمل على بيتا يوم حركي سا كان سلامة فوتي يوم دوتنا فكاتا بيتا يرو دراني سنجتو ويتسرق أبسوك جسوسا ماشي. أبي نكنا ديمي بيا كنا دكي بيا كسي دكي نمني دويران إرال لالي وانا مارجسان ستينم منابا سنجتو غارو أكا غافا سني الراكاية يادك يقوتو جيجيري mana سببي mana نسا abin deeggaru eegalte mana man sidhu fe والله منابا سني را ديگرو يگل bakka nulle gaafanni mana man nutti dhufne deeggara غافا إني ست دفه ديگرتي ديگرو باتي أتي ميرغا كيتي كنا واني جتون جيرو أني لكن أمو أكما سينجر كارورا قبا maa siin jedhe mana كارورا man كيارا yoo nan deeggarre si ajjeesa siin jedhe moo yoo na deeggarte lafa sii kenna fooqii sii kenna mana no no finfinnetti mootu mana isaa ilmaan isaa rakkoo deemaa ture tokko argatee ati ilmaan eenyu finfinneetti fixe fixa hin jenne waa'ee mana maatii jiran waaqoo guutuu waan keessa jiru mootummaa wajjin waan itti jiran birrii miliyoona 5 itti bahee tokko siidayyuu achitti dhagaa dhaabe birrii sana yoo dhiiseef maan rakkoo qaba irraa saamsisuu fi waan akkasii sana olola deemuu jira soboo jette risiitii fi sagalee jira jaartitti dawwalee dubbisuu danda'a waan sana dhagettee. san dhaga'ee rakkaataa isaatiin dhageette kasan irra deebiteen kaasinii tokko godha dalagame mucatu waan dalagee qaba No, waan sanatiin marre ka bichuun egaa achittuu siidaa dhaabe maarra koo qaba nama fayyaan qabne amaara kana deema tokko yoo fuudhanii qulfii kennanii yoo sani waan yoo dhiise maarra koo qaba goota Oromooti innillee ittiin dhaadata warra samallee ittiin dhaadata namni kun nama biyyaaf jiraate nama biyyaaf kufe miliyoonni 5 laata amaara kili yoo raqamne 30-40 dhangalaasanii dhala takka inni barbaadee bulaan miliyoona dhaya maal taate abi kana furshi goona sun hin ta'u kanaan kufa kun kanaan kufa akkami kufa kaayachuun barasli ati yoo kreditii bara waan baankii siidatti baasan san asii maatii funyaan qabaa jiran miliyoona 5 kun kanaan kufa siidaan kun bare miliyoona 5 hin madaalamu wasli ummata oromoo eeshi ila koona rakkoon qabu lama siida dhaabe eeshi seenaa oromoo keessatti namni mistira isaa dhoysuudhaaf ergamee yeroo taaddasaan birruu Haila Sillaaseen qabee fannisu Haila Sillaaseen moo Mangistu Haila Sillaasee yeroo saditti Haaji Adam Saaddoo waraqaa itti kenname mistira gaafa xilaanni karaa qabatu garaa isaatti ganyaatee akka mistirri sun hin dhagaamneef mistira san nyaatee alanshe nama san ol fuudhee addabaabayii goobbarratti siidaa isaa farda gubbarra gatteessisee dhaabe kana mallastu nu godhe sadi abichuun galatoomuu qaba akka uummata bareedu sadi wallahi kama dhugaati kana onne marra sin jedhaara onne marra sirraa lakkaa jirra obboleessoo sadi kabiraa gaafa jira kabiraamu kabiraa magaalaa Baalee roobee Dubaay fakkeesse wallahi Dubaay ni fakkaatti hin agarree deengaddaati urgixanyaana sai gaafa achi dhayte viidiyoo ma waraabuuf achitti hafta Baalee roobee achirratti weeddisanii qaabbiyyoo nu laala isin laaluu nutti wayyaayanii bara achi dhaqanii hin agarree Dubaay ma fakkaatti Baalee amma dhugum yaa rabbi kiyya asli yoona amanuu dadhabde tikeettii muradhu dhaqi eeshi magaalaa Baalee roobee Dubaay fakkeesse meeqa afur dirree xayyaaraa sallasee hojjatee maqaa waaqoo guutuu jedhee moggaase duraan kun jira dirree xiyyaaraa 5 jeneraal waaqoo guutuu jedhee nu barreesse kamallas zeenaawiin sumaaleedha kunniin yoo ummata kana misoomsine qawwee bitatanii nu dhabamsiisan jedhaa ture inni ummata keenya gaddo dhufee sodaa tokko malee Baalee misoomsee jechuudha. eeshi maqaalee naxibii tokko hin qabnu ja eeshi naxibii tokko bichaadha bar jeneraal waaqoo guutuuti hin dakkatin jechi jeneraal waaqoo waaqoo torba guutuu sadde eeshi sadde waa sadde gore ummata Baaleeti eeshi kunummaan amma sitti qaata habiibi okay amma akkuma telekoomte kanatti yoo ummanni Baalee lakkaate abiyyi waggaa sadde keessatti galata sadde gurguddaa ummata Baaleetiif oole gaaruu mootu akkasuma gaduma tana aana afur fuudhee Oromiyaa irraa fagaatte jedhee Sumaalee kenne
waan inni godhellee taakka jedha. Aanaa afur lakkaa'e waa afuri lama. Ummata dira isinii kun hin taane akka silaa doktor hin taane gaa kun akka silaa qoyika kun hin taane waan ammaa naasa'in. Habibi. Kana dhagaara kadheen gaddaa kana argaara. Sana bar rakkoon faarsee bulaa. Rakkoon faarsee bulaa namatti feetee deemuu malee fudhachuun barbaaddu. Asli kun murtoofne bara kuma dheengadda uummanni booranaa gabbayee falmaa jiru falmachaa jiranitti mootummaa yaada isaan kaa'eedha. Maaliif dubbadharee warri na caala gugurdaa dubbatu keessaa miidiyaa irraa bu'aa maal buusan? Ishee. Normaal so warri miidiyaa irraa warra wallaahi warra sira guddaatu kan nyaasila raaqeenoo Sumaalee kililii haragnoonaan jedhu asitti warra gurra qabee achi Itoophiyaa fidee siiruu danda'u akkanaan jedhe warra maras. Laa doktor Asli kuni waan fooyya'u waan furmaata argachuu danda'u kan akka badiititti hin fudhatin. Eeshi furmaata akka itti kennamu takka lama haa jennu. Inni biraa uummata abbaan isaa akaakayyuun isaa akaakiyyeen isaa inni achirratti guddate. Achitti dhalatee handhuun isaa achitti awwaalamee achitti guddate. Naannoo san beeku bineensa achi jiru beeku amala bineensa sanii beeku. Isin dandeettii hin qabdanii turizimiif hin toltanii kaameraa duratti hin bareeddanii ija addunyaa hin guuttanii jedhanii uummata irraa achi buqqisee jiddugala kana keessaa kan faranjiin utullee daawwachiisu quudhuu fi dadhabee uummata achi dhalatee kabiraa achi uummata irraa buqqisee shuf tuffi inni isin tuffatu jazba. Kaameraa keessattuu akkasiin mul'atan isin eeyyamne. Laa asli dhageeffadhu kaayeshi hin dogoggorii dhageeffadhu waa'ee uummata riraa akkuma ati jette uummata riraa mootummaan lafa san barbaadee jira. Misoomaa fi maarrii fi jaaniisii galawaan haasamaa ture asis hin beeka anis hin beeka. Kanarratti ammoo uummanni sun akka ammaatitti waan san hin fudhanne. Mootummaan haa murteessuu federaal harka jira uummanni riraa. Lafa irratti abboonni kenna kaleessaan dhuuraasii buqqisan lafa waggaa 50 ol irra jiraanne irraa hin kaanu mootummaan waan kana fala barbaaduu qabee uummanni falmachaa jira. Kanarratti nuti kajechaa jirru nutis dubbanneerra uummata kana asirraan kaasinaa. Namoonni kenna gugurdaan beekamaan uummata kanaa fala barbaada mootummatti siqaa waliin haasa'a. Uummanni kun bakka birii jiraachuu hin danda'u uummata qorra san keessa jira. Rira jechuun qorra isiin beeyta. Kanarratti ani dubbadhee ture. Saniin gara kaanitti ammoo namni na caala dandeettii qaban ka galgalaa ganama mootummaa wajjin oolantu jira asli. Isaan uyyuu waan kana arguu dhabanii hin callisne. Ani akka ati amma gootu kana miidiyaa irraa yoo haasa'e dhugumatti furmaata fidettee yaadda. Fakkeenya kanarratti yaada kiyya kennadhee ture. Lakki uummanni kun asumaa turu mootummaan ammoo lafa kana wanni barbaadaa jedhameera. Mootummaadha. Kanarratti ammoo uummanni waan san hin fuune. Akka ammatti jettu kana akka silaa uummanni buqqa'ee hin qubsiifamne kanallee sirreeffadhu uummanni falmachaa jira qamma. Ati qaama uummata keessaa tokko himaa sagaleen ta'an efre. Sagalee ta'eefiitidha. Garuu ani waan ufii kiyyaa miizaana kiyyan kaafne waan sochoosuu hin dandeenye tokko waan humna kiyyaa oli namoota guguddaa biyya keessa jiran jechuun wallaahi dubbisee ittiin haasaara. Waan kana mee akkamitti maal fa'a waan humna keetii? Wanni humna kiyyaa fakkeenyaa fi mootummaa kana wajjin nama jiru jiraami. Warri mootummaa dhiyaatu Haji Aloo maatii jette san fakkeenyaaf. Haji Aloon nama mootummaa dhiyaatu keessa Haji Aloo sitti dhawu fuurte hin galtu ati maalitti naaman? Haji Aloon barjaarsa biyyaa beeka waraan bakka faarsee bulaa qaban beeka. Ati abiyyiin osoo faarsuu miti gara 4 kiiloo gara galtee salaattee dhaaman baaleen hin galtu. Tuuna jedhe anti qalawaati baaleen keessa qaqqaba. Obboleessa kiyya yoo Haji Aloo wajjin fotoo ka'ee ashaa nyaadhee si erge maal goota? Ani akka gaafaati jettee san surree mataan ba'a wajjin suuraa kaate baaleen dhaite. Gala Toomiyaatis fayyaa ta'ii. Dhumarratti wanti siidhaamu haa ta'u obboleessa kiyya warra abaartullee likkimatti abaarii warra wallahi nama tokko abaaru hin jiru nama takkaan abaaru asli dhiiseera bara mee amma takkaana Jawaaris Marroos abaaru argite anamma waan san keessaa bahe garuu yaadaan kenna dhuna dura dhaabbatira faarsee bulaa jettanii amilee na cabsina likkimatti abaari likkimatti ani Jawaaris hin tuqu Marroos hin tuqu garuu Abiyyi Ahmad misooma biyyaa kanarratti akka inni godhaa jiru haa misoomsuu dhiisa yaada kiyya kennachaa jira gabaasa isiniin gabaasaa jira amma faarsee bulaa jettanii komantii na jalatti hin barreessina mataa tashwiisha nan godhina komentiin barraa'uun dirqama itti mudda waan qulqullum faarsee bulaa nagatti itti mudda